Godina Gujii lixaatti lafti hektaarri 1,100 ol oomisha garaagaraatiin uwwifamee jiraachuu waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksisee jira. Qonnaan bultoonni aanaa hambalaa waammannaa walitti gurmaa'uudhaan kilaasteraan qamadii fi garbuu oomishaa jiran callaa gaarii akka abdatan dubbatanii jiru. Hawwii Taaffasaa dabalata qabdi. Godina Gujii lixaatti qonnaan bultoonni ganda Coorsoo Goldaa midhaan bifa bittinnaa'een oomishaa turuurraa gara kilaasteraan oomishuutti cehaa jiru. Midhaan kilaasteraan oomishuun yeroo fi humna qusachuu irra darbee galii fi oomisha isaanii guddisaa fi jiraachuu dubbatu. Nami 16 gurmaa'e kun amma gaafa gaddaa inni laallu kuntaala hektaara tokkorraan argannu 15 san amma nami tokko addii nuti itti eeggatu jirru yoo diqqaate hektaara tokkorraan lafa midhaanii kuntaala 40 arganna inni eegganna. Walii galatti lafa tanarraan lattu hektaara 21 yoo diqqaate hektaara 800 oli arganna. Qaatulle guddatulle kuntaala 5 ji'a dagganneen been. Garuu ammoo barana ka dagginutti garuu diqqaatulle kuntaala 21 daggatuun dhabu abbaa dhuunfaa tokko. Hidhaansa gabaa walta gabaa guddina gabaallee nu tola jechuudha. Gabaallee karaa gaariin arganna midhaan iddoo tokko yeroo tokkotti hundaan walta simanna waan jedhu kanaan. Itti aanaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa hambalaa waammannaa obbo Gammadaa Alakee bu'aa qonnaa milkeessuuf qonnaan bultoota bifa kilaasteraa walitti gurmeessanii hubannoo qonnaa kennaa kan turan ta'uu himuun akka aanichaatti lafa hektaara 1,200 ol irratti gumiiwwan kilaastera adda addaatiin midhaan garaagaraa oomishamee jiraachuu himaniiru. Akka aanichaatti waliigala gurmii kilaasteraa keessatti hektaara 1,260 karoorfanne kilaaster nuti kannu kilaastera gosa sadiiti jechuudha. Kilaastera baaqelaa kanna, kilaastera garbuu kanna, kilaastera boloqqee kanna jechuudha. Achirraa galii guddaa argannee yaannaa jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Gujii lixaa obbo Akiliiluu Gabra Masqal bara kana akka godinichaatti qonna gannaatiin lafti hektaarri 100 ol midhaaniin uwwifamee jiraachuu dubbatan. Qonna hagayya kanarratti karoora hektaara 100 fi 19,678 qotuuf karoorfadde hektaara 100 fi 6,485 qotamee faca'ee midhaan garaagaraa midhaan biilaa midhaan hidda midhaan dheedhii akkaataa kanaan ka faca'ee amma yeroo ammaa kana oomisha eegachaa jiru. Lafa oomisha midhaaniitiin uwwifame kanarraa callaan kumtaalli miliyoona 2 ol ni argama jedhamee kan eegamu ta'uu ragaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinicharraa argame ni mul'isa.